Hello, jira jirtu hordoftoonni Kokettiu akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu jecha har'a extemporaneous preparation chapter 3 or unit 3 obtaining and processing raw material kan jedhu kan ilaallu ta'a. Egaa chapter 1 part 1 part 2 part 3 hojjennee turre. Chapter 2 about quality control and quality assurance kan jedhu hojjennee turre. Arrammoo almost video shanaffaa koorsii kana hojjechuu keenya jechuudha. Obtaining and the process of raw material. Naaf egaa chapter tokkoffaa irratti extemporaneous preparation jechuun maal jechuudha? Akkamitti qopheessinaa? Maaliif qopheessinaa? Garaagarummaan isaa manufacturing product wajjin maal kan jedhu. Akkasumas erga qopheessinee booda label gochuu, package gochuu maaliif barbaachisa kan jedhu at least introduction isaa ilaallee turre. Boqonnaa lammaffaatti gaafa deebinu immoo waa'ee quality control, quality assurance, good manufacturing practice and good laboratory practice akkasumas good compounding practice kan jedhu principle isaa wajjin sirriitti ilaaluuf yaallee turre. Akkasumas gaafii gara 80 boqonnaa tokkoffaaf lammaffaarra bahuu danda'an hamma tokko hojjennee turre. Har'ammoo raw materialii akkamitti eessaa arganna akkasumas processii akkamitti goona kan jedhu ilaalla. Maaliif extemporaneous preparation hojjechuudhaaf ingredientiin garaagaraa, raw materialiin garaagaraa, meeshaan dheedhii nu barbaachisa. Kanaaf meeshaa dheedhii sana akkamitti arganna akkasumas processiin isaa maal fakkaata kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf ammas warri chaanaalii keenyaaf haarawaa taatan barattoonni faarmaasii, TVT fi undergraduate dabalatee koorsiin kun karaa adda addaatiin waan isin barbaachisuuf viidiyoo keenya like gochuu, chaanaalii keenya subscribe gochuun miseensa akka taatan gamanumaan isin affeerra jechuudha. Egaa koorsiin kamiyyuu objektiivii mataa isaa qaba. Kaayyoo barannuuf qabna jechuudha. Akkuma chaaptariidhaan ilaalaa turreen kunis objektiivii qaba. Objektiivii isaa keessaa fakkeenyaaf barataan kamiyyuu dhuma chaaptarii kanarratti wantoota inni beekuu qabu, qabiyyee inni hubachuu qabutu jira. Inni jalqabaa identifying the types and the use of pharmaceutical ingredients. Egaa compounding tokko yookaan productiin tokko or generally pharmaceutical productiin tokko gaafa qophaa'u pharmaceutical ingredientii barbaada. Pharmaceutical ingredientiin sun qofti garuu kophaa isaa qoricha ta'ee hin bahu. Expentii garaagaraa fayyadamna. Kanaaf isaan sana adda baasuuf yaallachuu. Inni lammaffaa packaging material based on dosage form. Egaa liquid dosage form, semi solid dosage form fi solid dosage form jennee productii yookaan immoo inni pharmaceutical products karaa garaagaraatti qooduu dandeenya. Isaan sanniin package gaafa goonu garuu garaagarummaa hamma tokko ni qabu. Garaagarummaan isaanii maa'inni akkasumas qoqqoodamni packagingii maal fakkaata kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Barataan kamiyyuu kan hubachuu qaba. Akkasumas explain the procedure for ordering and receiving pharmaceutical products. Pharmaceutical product tokko gaafa order goonu akkasumas gaafa receive goonu procedure nuti follow goonu maa'inni kan jedhu ilaalla. Derive the compounding formula from master formula. Master formula nu kennama. Isarraa immoo compounding formula keenya yookaan reduced formula isa jennu sana derive gochuu kan jedhu ni ilaalla yookaan ni hubattu. Akkasumas perform weighing of solid and semi-solid ingredient as per the procedure. Egaa preparation kamuu osoo hojjetiin dura ingredientota kanneen egaa adda baafnee booda isaan sana measure gochuun hanga isaanii madaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf akkamitti measure goona kan jedhu solid gaafa ta'u, semi-solid gaafa ta'u akkasumas liquid gaafa ta'u yookaan dhangala'aa gaafa ta'u immoo akkamitti measure goona kan jedhu ilaalla. Akkasumas operating the measuring of liquid ingredients akkasumas wantoota dhangala'oo ta'an gaafa prepare goonu adeemsi measurement keenya maal fakkaata kan jedhu gadi fageenyaan kan ilaaludha. Kanaaf akkuma chaaptarii kana fixeen barataan kamiyyuu objektiivii kanneen miit gochuu dhabuu isaa hubachuu qaba jechuudha. So kallattiimaan gara introductionitti gaafa seennu a drug substance are seldom administered alone, rather they are given as a part of the formulation in a combination with one or more non-medicinal agents that serve varied and specialized pharmaceutical function jedha. Drug substance are seldom administered alone jedha. Yeroo kamiyyuu drug substance tokko yookaan wanti qorsoomaaf nu fayyadu tokko kophaa isaa miti kan administer ta'uu danda'u.
yookaan part of formulation isaa kophaa isaa miti jechuudha. Wantoota garaagaraa kanneen non medicinal agent ta'an wantoota garaagaraatiif nu fayyaduu danda'an wajjin kan combine ta'e productiin tokko oomishamu jechuudha. Kana jechuun qorichi tokko fakkeenya parastamooliin miligiraama 400 jedhu sun guutumatti miligiraamni 400 qoricha miti jechuudha. Yookaan fayyisuuf hin fayyadu jechuudha. Kan fayyisuuf fayyadu meebii achi keessatti 100 ta'uu danda'a yookaan 50 yookaan 200 ta'uu danda'a. Isaanan biroo kanneen wantoota garaagaraatiif fayyadamnu non medicinal agent kanneen jennu jiru jechuudha. Afaan biraatiin expand kanneen jennu jechuudha. Isaanan sana lamaan walitti fidnee qoricha yookaan drug substance oomishna malee kophaa isaa active ingredient sana qofa administer gochuun hin danda'amu. Selective use of this non-medicinal agent referred to as pharmaceutical ingredient or expand procedure dosage form of various types. Kanaaf non-medicinal agent or expand and pharmaceutical ingredient walitti combine gochuutiin qoricha tokko oomishuu ni dandeenya jechuudha. Gabaabumatti mathematically akka seera salphatti nu galuuf bifa mathematicsii yoo ilaalle draagiin tokko kan qorichi tokko ida'ama active pharmaceutical ingredient akkasumas non active pharmaceutical ingredient or expand dha jechuudha. Non active pharmaceutical ingredient gaafa jennu material that is deliberately incorporated into formulation to aid some physicochemical process of the drug manufacturing. Aid jechuun gargaartuu jechuudha. Active ingredient sanarratti non active ingredient yookaan expand wanni dabaluuf physicochemical process garagaraa drug manufacturing yookaan drug formulation keessatti nu fayyadan facilitate gochuuf akka gargaartuu yookaan supportive itti fayyadamna jechuudha. Non active ingredient, non active pharmaceutical ingredient kan jennuun kun jechuudha. It has no pharmacological action but establish the primary feature of the product, physical form, texture, stability, taste and appearance. Pharmacological response, efficacy and potency hin qaban. Non active pharmaceutical ingredient kan jennuun kun yookaan expanding active pharmacological effect hin qabani. Garuu wantoota garaagaraa qoricha sanaaf kennuudhaan nu fayyadu fakkeenyaaf physical form isaa, texture isaa, stability, taste isaa akkasumas appearance qoricha keenya murteessuu keessatti warroota gahee qabanidha jechuudha. Malee directly pharmacological action irratti warroota participate hin goone. Kanaan expand or non active pharmaceutical ingredient jenna jechuudha. Naaf qorichi tokko kan oomishamu active pharmaceutical ingredient fi non active pharmaceutical ingredient or expand irraa jechuudha. So commonly used pharmaceutical ingredients eenyu faadha ree? Isaanan sunniin eenyu faadha gaafa jennu inni jalqabaa pharmaceutical solvantidha. Bulbulaan nu barbaachisa. Wanti bulbulamu jiraate taanani wanti bulbulummoo jira jechuudha. Whether semi-solid or liquid dosage form, solvent can be important. So solventiin another substance in preparation gabaabumatti dissolve gochuuf bulbuluuf nu fayyadu jechuudha. Ingredientota garaagaraa walitti bulbuluudhaaf mix gochuuf solvent ni fayyadamna. So the selection of proper solvent for a particular solute depends on knowledge of the chemical characteristics of the drug, factors of solubility like size, temperature, pH, extent of agitation, clarity, low toxicity, viscosity, compatibility, chemical inertness, palatability, odor, color and economy. Kanaaf solventii tokko gaafa select goonu kan proper solvent for a particular preparation select gaafa goonu wantoota garaagaraa ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee solventii sana chemical characteristics of solvent and drug keenya beekuun baay'ee murteessaadha. Factor of solubility fakkeenyaaf size, temperature, pH isaanan kunniin beekamuu qabu. Like dissolve, like principle kan jennu sana fayyadamuu qabu. Wanti polar ta'e polar keessatti bulbulama, wanti non polar ta'e immoo non polar keessatti bulbulama. Isa kanas beekuu qabna. Akkasumas clarity, low toxicity, toxicity qabamuun qabu. Solventiin sun toxicity qaba ta'e taanani solventii sana fayyadamuun qabu. Maaliif qorichi nuti qopheessinu patientii tokko fayyisuuf malee side effect garaagaraa yookaan toxicity garaagaraa akka itti fiduuf miti. Akkasumas viscosity isaa, compatibility, chemical inertness, reactivity garaagaraa adeemsisuun qabu.
solvanti nuti fayyadamnu active ingredient keenya wajjin wal nyaatiinsa uumuun waan haaraa wayii uumuun qabu. Palatability gaafa jennu tolummaa fudhachuudhaaf patientiin tokko gaafa fudhatu itti tolee fudhachuu danda'uu qaba. Fooliin isaa, kalariin isaa, bifti isaa akkasumas economically solvantiin sun cost effective ta'uu qaba. Costiin isaa garmalee guddaa kan ta'e solvantii fayyadamuu qabnu jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e the most common solvent for pharmaceutical preparation is water jennaan. Because wantoota hanga ammaa ilaalle faaktaroota garaagaraa kanneen hundi kan guutuudha bishaan. Maaliif? It acts as a universal solvent. Solubility irratti wantoota hedduu bulbuluuf beekama. Palatability isaa bareedaadha. Odor coloring qaba. Economically gatii xiqqaatiin argachuu ni dandeenya. So sababa kanaaf pharmaceutical solvent keessa bishaan akka jalqabatti ilaalama jechuudha. Inni lammaffaa preservative kanneen jennuun. Preservativein prevents the formulation from chemical, physical and microbial degradation. Beektan preservative jechuun wanta tokko yeroo dheeraa turu akka turuuf kan fayyadamnudha. Kana jechuun microbial degradation avoid gochuuf physical and chemical property change akka hin dhufne avoid gochuuf wanta daballuudha jechuudha. Therefore preservative non-pharmaceutical expand ta'e qorichi nuti oomishne yookaan compounding nuti oomishne sun microbial degradation akkasumas chemical physical alteration akkan adeemsifamne kan taasisuudha jechuudha. Fakkeenyaaf benzoic acid yoo fudhattan boric acid, sorbic acid, benzyl alcohol, fluoride, phenols and alcohol isaan kunneen they are the best preservative jechuudha. The best preservative jechuudha. Inni sadaffaan antioxidant kanneen jennuudha. Antioxidantiin yeroo baay'ee degradation as a result of oxidation dhufu yookaan degradation sababa oxidationiidhaan dhufu avoid gochuudhaaf nu fayyada. Qoricha keenya keessatti tasa oxygenin kan seenu yoo ta'e oxidation ni adeemsifama. Kanaaf oxidation akka hin adeemsifamneef antioxidantii garaagaraa ni daballa jechuudha. Have higher oxidative potential or inhibit free radical induced decomposition jedha. Free radical kan jennuun yeroo baay'ee isaan kunneen highly reactive waan ta'aniif salphumatti reactionii uumuudhaan halkaa qoricha keenyaa jijjiiruu ni danda'u. Stability, integrity isaa akkasumas turtii beyond use date isaa osoo hin ga'iin akka inni spoil ta'u warroota taasisanidha jechuudha. Kanaaf kun kan taane oxidation akka adeemsifamne antioxidantii daballa yookaan something that scavenge free radical jechuudha karaa biraatiin. Employed in low concentration less than 0.02 weight by weight almost gaafa antioxidant fayyadamnu immoo percentage isaa baay'ee xiqqaadha. Fakkeenyaaf below 0.2% of weight by weight fayyadamuu qabna. Fakkeenyaaf the best antioxidant is ascorbic acid, sodium bisulfate, sodium formaldehyde, sodium metabisulfate. Isaan kunniin radical scavenger jedhamu. Warroota free radical scavenge gochuuf fayyadan jechuudha. Kanaaf qoricha keessa osoo hin taane qaama keenya keessatti radicalli bifa garaagaraatiin generate ta'u antioxidantii kanneen akka ascorbic acid kanaan scavenge ta'a jechuudha. Kanaaf antioxidantii akka non expensive fayyadamna jechuudha oxidation kan degradation avoid gochuudha. Inni taanu buffer and pH adjusting agent dha. Egaa akkuma beektan buffer jechuun something that resists change in pH jenneera. pHin akka hin jijjiiramne especially for liquid dosage form pHin akka hin jijjiiramne pH sana adjust gochuudhaaf bufferii ni fayyadamna jechuudha. Based on the addition of acid or base. So it is a compost of weak acid and its conjugate base or weak base and its conjugate acid. Buffer jechuun gabaabumatti a weak acid and its conjugate base or weak base and its conjugate acid ta'uu ni danda'a. Kana chemistry irratti waan baratan waan ta'eef gara duubatti deebitanii kana ilaaluudha. Conjugate acid jechuun maal jechuudha? Conjugate base jechuun maal jechuudha kan jedhu jechuudha. Kanaaf buffer added as a pharmaceutical ingredient to increase comfortable to the site of administration, render the formulation more stable jedha. Kanaaf wanni bufferii dabaluuf inni guddaani fakkeenyaaf site of administration irratti comfort yookaan palatable akka ta'uu danda'a. Inni bira formulation more stable akka ta'uufis
buffering agentii dabaluu ni dandeenya jechuudha. So inni biraa immoo enhancing acute solubility of the drug. Kanaaf solubility enhance gochuu keessattis akkasumas buffering kuni gahee taphata jechuudha. Inni biraa drug bioavailability yookaan F value enhance gochuu irratti gahee guddaa qaba. Qorichi tokko erga liqimsinee booda bakka barbaachisu sana gahee response nu kennuudhaaf bioavailability gahaa qabaachuu qaba. Kanaaf bioavailability sana enhance gochuu keessattis buffering agentiin kun ni fayyada jechuudha. Yookaan bufferii idaa'uun yookaan add gochuun formulation keenya keessatti kanaaf fayyada. Inni biraa maximize preservative efficacy. Karaa biraatiin preservative daballe sana kan reefu laalle sana efficacy isaa yookaan potency isaanii enhance gochuu keessatti yookaan dabaluu keessattis gahee qaba jechuudha. Kanaaf bufferiin karaa kanaafi kanneen fakkaataniin faayidaa guddaa qabachuudha. Potassium metaphosphate, potassium phosphate, monobasic sodium acetate, sodium citrate or anhydrous dehydrate. Isaan kunniin they are an agent that used for buffering or adjusting the pH jechuudha. Kanaaf gaafa compoundingii qopheessitan buffering agent yoo barbaaddan keemikaalota kanneen keessaa tokko fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Inni itti aanu viscosity inducing agentidha. Viscosity inducing agent jechuun fakkeenyaaf wanti tokko garmalee dhangala'aa yoo ta'e tasa kufee yookaan banamee kan kufu yoo ta'e akkuma jiruun dhangala'a. Viscous ta'e jechuun immoo moor gara jeelitti deema waan ta'eef resist to flow. Flow isaa gadi buusa jechuudha. Flow rate isaa gadi buusa jechuudha. Kanaaf viscosity inducing agent wanni dabaluuf rendering the precipitation more resistant to flow. So flow rate sana decrease gochuudhaaf nu fayyada. Most of the time suspension, ophthalmic solution, topical cream and the oral solution keessatti viscosity inducing agent dabaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf suspension, ophthalmic solution jechuun qorichoota dhangala'aa kanneen ijaaf nu fayyadan kanneen akka xaphitaa fa'aa ilaallata jechuudha. Akkasumas kireemii garaagaraa kanneen topically nu fayyaduu danda'an kana qofa osoo hin taane oral solution keessattis viscosity inducing agent ni dabala jechuudha. Fakkeenyaaf alginic acid, bentonite, carbomer, sodium carboxymethyl cellulose, sodium alginate, trangacca and glycerol. Isaan kunniin viscosity inducing agent jechuudha. Isaan kunniinis non pharmaceutical ingredient yookaan expand kan jennuunidha jechuudha. Inni itti aanu emulsifying agent or surfactant kanneen jennuudha. Surfactant gaafa jennu surface tension decrease gochuutiin solubility warroota enhance godhanidha. So they promote and maintain dispersion of liquid in another liquid in which it is immiscible. Suspension and emulsion. Kana jechuun solution yookaan dhangala'aan lama fakkeenyaaf liquid lama kan waliin hin bulbulamne yoo ta'e fakkeenyaaf alkoolii fi bishaan yoo fudhattan isaanan sunniin sirriitti akka wal keessa makaman kan barbaannu yoo ta'e emulsifying agent akkasumas surfactantii daballa jechuudha. Fakkeenyaaf polysorbate 80, acacia gel, trangacca and bentonite yoo fudhattan they are an emulsifying agent jechuudha. Surfactant surface active agent jechuudha. Surface tension decrease gochuutiin wantoonni hin bulbulamne lama akka miscible ta'an kan gargaaranidha jechuudha. Inni biraa kalaraantiidha. Akkuma maqaan isaa isinitti himu kalaraanti jechuun wanti nuti qopheessine sun kalara bifa garaagaraa akka qabaatu warroota taasisanidha jechuudha. Colorants are added to impart color to liquid and solid preparations for aesthetic and patient compliance. Akka bareedu wanti nuti qopheessine sun sirriitti akka bareeduu fi dhukkubsataan tokko itti gammadee akka fudhatu akka jaalatu warroota taasisanidha. Akkasumas identify gochuudhaafis warroota nu fayyadanidha. Qorichi tokko qoricha biraarraa kalariidhaan identify gochuu ni dandeenya. Compoundingii tokko compoundingii biraarraa kalaraantiidhaan change identify gochuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf amarantaa solutionii osoo daballee amarantaan kalarii isaa waan beeknuuf identify gochuudhaaf ni dandeenya jechuudha. Giraanul qopheessinee fakkeenyaaf amarantaa solution itti daballee giraanuliin suni amarantaa itti daballeef kana jennee beekuudhaaf identify gochuudhaaf nu fayyaduu danda'a jechuudha. To minimize the medication even error minimize gochuu keessatti kalaraantiin kun nu fayyada jechuudha.
To protect the content of formulation jedha akkasumas protection of formulation keessattis content formulation keessatti gahee ni taphatu fakkeenyaaf oxide titanium dioxide calamine azodize nitrosodize xanthines nitrodise isaan kunniin dye jechuun qalama akkuma beektanitti kanaaf isaan kunniin kalarii kennuudhaan bareechuudhaaf nu fayyadu fakkeenyaaf qorichoonni daa'immaniif qopheessinu kalariin isaanii baay'ee hawwataa yookaan bareeda yoo ta'e salphumatti akka isaan fudhatan taasisa jechuudha. Kanaaf kalarii dabaluun bareedummaa qofa osoo hin taane peeshantiin tokko jaalatee akka fudhatus taasisa jechuudha. Inni biraa flavourant and sweetener kan jennu flavourant jechuun foolii bareedaa akka qabaatu warroota taasisanidha. Sweetener jechuun immoo mi'eessituu jechuudha. Wanti nuti qopheessinu kalarii foolii bareedaa yoo qabaate peeshantiin tokko jaalatee fudhata. Kan mi'aawu yoo ta'e akkasumas jaalatanii fudhatu. Oodariin isaa sirriitti fooliin isaa kan namatti hin tolle yoo ta'e peeshantiin tokko jaalatee fudhachuu dhabuu danda'a jechuudha. So flavourant imparts a pleasant flavor and often odor for unpleasant or disagreeable taste primarily to liquid intended for oral administration. Especially liquid dosage formiin oral yookaan afaaniin fudhannu kun baay'een isaanii arraba keenya wajjin waan wal tuttuqaniif arrabni keenya immoo dhandhama seensa waan godhuuf wanta dhandhama bareedaa qabu tokko oo kennineef peeshantiin tokko jaalatee fudhata jechuudha. Keessattuu daa'immaniidhaaf yookaan peediyaatiriksiif warri kompoondiin nuti qopheessinu yeroo baay'ee mi'eessituu garaagaraa itti dabaluun flavorantii garaagaraa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Impart sweetener to preparation example aspartame, dextrose, glycerin, mannitol, saccharin, sodium, sorbitol, sucrose. Egaa akkuma beektanitti yeroo baay'ee carbohydrate warroonni ta'an kanneen akka sucroosii yookaan saccharin, sodium kunniin mi'eessuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Kan dhandhama mi'aawaa waan qabaniif amaluma isaaniitiin jechuudha. Isaanan kanneen dabala amma isaanan kanneen dabaluun qoricha keenya irratti aktiviitii yookaan dandeettii fayyina waan dabalaniif miti. Dandeettii fayyina irratti dhiibbaan isaan fidan hin jiru garuu peeshantiin tokko jaalatee akka fudhatuuf malee jechuudha. Inni itti aanu disintegraantiidha. Disintegraantii jechuun egaa wanti tokko qoricha tokko gara qaama keenya keessa yoo seene ispeeshaalii taabileetiin tokko gara qaama keenya erga seene booda caccabuu qaba jechuudha. Egaa caccabuudhaaf wanti garaagaraa jiraatus keemikaalli garaagaraa hormooniin garaagaraa asiidii HCl kana dabalatee jiraatus disintegraantiin garaagaraa yoo itti dabalamuu baatan isa rakkisuu danda'a jechuudha. Salphatti cabuu dhabuu danda'a qaama keenya keessa eega seene booda. Kana ta'e jechuun immoo daayizoluushinii keessatti yookaan bulbulamummaa keessatti dhiibbaa guddaa waan uumuuf qorichi nuti fudhanne sa'aa barbaachisu keessatti distribuut ta'uun blood stream keenya keessa bakka barbaadamu gahuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf isa kana overcome gochuudhaaf taabileetii gaafa qopheessinu keessattuu disintegraantii dabaluun baay'ee bareeda jechuudha. Kanaaf disintegraantiin maaliif fayyada gaafa jennu overcome the cohesiveness imparted during compression. Qoricha tokko gaafa oomishni cohesive humna isaa wal qabsiisuutu jira jechuudha. Humna isaa wal qabsiisu maaliif ingiriidentii garaagaraa fayyadamna waan ta'eef ingiriidentonni garaagaraa akka wal qabatan humni isaan taasisu cohesivein achi keessa jiru suni akka wal gadhiisu kan taasisudha jechuudha disintegrant. So it increases a breakup, which means increased surface area and increased dissolution, which means increasing absorption. Kanaaf admate profile yookaan pharmacokinetic profile of the drug keessatti gahee guddaa taphatu jechuudha disintegrantiin garaagaraa jiraachuun isaanii jechuudha. So fakkeenyaaf eenyufaadha yoo jettan starch, alginic acid, polacrylin, potassium, sodium alginate, macrocrystalline, cellulose isaan kunniin they are a disintegrant jechuudha. Generally disintegrant jennee ramaduu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu laabrikaantiidha. Laabrikaantiin yeroo baay'ee frikshinii reduce gochuu keessatti nu fayyada. Fakkeenyaaf taabileetii tokko kompiras gaafa goonu frikshiniin garaagaraa yoo jiraate taabileetiin sun caccabuu ni danda'a. Kanaaf caccabiinsa sana avoid gochuudhaaf yookaan wanti inni irraa ijaarame sun hamma tokko irraa ka'ee akka dooziin isaa gadi hin buune yookaan size differencein akka hin jiraanne laabrikaantii dabala jechuudha. Laabrikaantiin kun friction reduce gochuu akkasumas enhance flow of the material
and minimize wear of the part of the machine jedha maashiniin tokko wear akkan taane dafee akkan caccabne dafee akkan dulloomne laabrikaantii dabaluun baay'ee murteessaadha. Akkasumas prevent fill material from sticking jedha akka waliin qaqqabanne jechuudha. Keenyaaf qorichi tokko oomishamee Jarman irraa ka'ee Itoophiyaa ga'uudhaaf wantoota hedduu keessa darba gaafa san wal qaqqabatee wal caccabsee akka hin banne laabrikaantii kana dabaluun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas produce tablet with shin jedha. Tabletiin tokko akka bareedu tabletiin tokko akka smooth ta'ee wanni jedhu laabrikaantiin kun ni barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf fine silica, magnesium citrate, talc powder isaan kunniin akka laabrikaantiitti warroota nu fayyadanidha jechuudha. Kanaaf manufacturingii keessatti gahee guddaa taphatu, especially tablet compressing keessatti jechuudha. Inni biraa adhesive yookaan immoo binder kanneen jennuunidha. Isaan kunniin adhesion yookaan ingiraanuu danda'a tabletii keessatti warroota fayyadanidha. Binder akka wal qaqqabatu amma immoo reefuu disintegrant akka wal gadhiisu jenneerra adhesive yookaan binder gaafa jennu kun immoo akka wal qaqqabatu yookaan cohesiveness dabaluudhaaf warroota nu fayyadanidha. Fakkeenyaaf giraanulii erga qopheessinee booda giraanulii kana gara taableetiitti kan geeddaru silatuuti. Giraanulii sana keessa adhesive yookaan binder yoo daballe salphumatti taableetiin keenya gaafa pressing maashinii fayyadamnee gaafa oomishnu taableetiin keenya jabaatee akka wal qaqqabatee bahu nu taasisaa nu fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf akaashiyaa, arginic acid, carboxymethyl cellulose, compressible sugar, ethylene cellulose, gelatin, liquid glucose, methyl cellulose, povidone, pre-gelatinized starch, diabasic, calcium phosphate, and polyvinyl pyrrolidate. Isaan kunniin baay'een isaanii akka adhesive yookaan immoo binderiitti nu fayyadu. Faayidaan isaanii inni guddaan ingredientiin garaagaraa taableetii tokko oomishuun fayyadu akka wal qaqqabatuuf nu gargaaru jechuudha. So the other pharmaceutical ingredients include like ointment base, suppository base, gelling agent and diluent or filler. Jennee summarize gochuu dandeenya. Ointment base kan jennuun the part of the antidote which is used as a vehicle. Egaa ointment semi solid dosage form keessaa isa tokko gaafa kana qopheessinu akka beezii akka veekiliitti yookaan akka solventiitti ointmentii biraa fayyadamuu ni dandeenya. Isa sanaan ointment beez jennaan jechuudha. Ointmentii biraa tokko oomishuudhaaf ointmentii beezii biraa fayyadamuu dandeenya akka miidiyaatti yookaan akka veekiliitti jechuudha. Inni sunis ingredient yookaan immoo expenditure sana keessaa isa tokko jechuudha. Inni biraa suppository beezidha. Inni kun immoo vehicle for suppository qopheessuudhaaf akka veekiliitti kan fayyadu suppository basis jennaan jechuudha. Suppository basis. Inni biraa gelling agent kan jennuunidha. They are an ingredient that give the preparation a gel-like consistency. Gelling agent fakkeenyaaf jeelii ni qopheessina. Jeeliinis egaa semi solid keessa isa tokko. Egaa jeelii gaafa qopheessinu jeeliin sun consistency akka uumamu akka oomishamu ingredientiin suni preparation jeelii sana keessatti consistency akka ta'u akka wal fakkaatu jechuudha. Gelling agentiin ni barbaachisa jechuudha. Some gelling agents used as tranganka, vaseline paste, sodium alginate, pectin and starch. Naaf isaan kunniin akka gelling agentitti nu fayyadu. Inni biraa diluent yookaan filler kan jennuudha. Isaan kunniin create tablet for proper size and consistency dha. Egaa akkuma maqaan isaa isinitti diluent or filler gaafa jennu fakkeenyaaf wanti tokko proper size isaa qabaate size wal fakkaatutiin akka deemu bakka hanqate guutuudhaan tabletiin tokko size wal fakkaatutiin akka bahu manufacturing keessatti gahee guddaa taphatu jechuudha. Diluent yookaan filler. Quantity of AI or active ingredient is small or difficult to compress so that diluent and the filler are needed. Yeroo tokko tokko active ingredient nuti qabnu baay'ee xiqqoo ta'uu danda'a akkuma reefu dubbanne. Kanaaf isheen baay'ee xiqqoo taate suni prepare gochuudhaafis akkasumas dispense gochuudhaafis nutti ulfaachuu danda'u kan rakkisuu danda'a. Kanaaf isa sana guddisuudhaaf diluent yookaan immoo fiilarii dabaluudhaan saayizii barbaannu quantity barbaannu sana argachuu ni dandeenya jechuudha. Egaa toppikiin hanga ammaa baranne kuni generally qoricha tokko akkamitti oomishama, qoricha tokko oomishuu keessatti maalitu nu barbaachisa, especially active ingredient fi
non active pharmaceutical ingredient yookaan expand dha. Expand kan jennuun immoo eenyu faadha maaliif fayyadu kan jedhu bal'inaan tokko tokkoon ilaaluuf yaalleerra. Ammaaf asirratti dhaabna. Paartii lammaffaatiin gaafa ol arginu packaging and pre-pack of pharmaceutical product topic jedhuun kan walitti dhufnu ta'a. Kanaaf ammas viidiyoon keenya amma tokko akka isin fayyade abdiin qaba sila ta'eeti viidiyoo kana laayik gochuun barattoota kolleejjii biraa akkasumas yuunivarsiitii biraa jiran kan koorsiin kun isaan barbaachisu yoo jiraate isaaniif sheer gochuun akkana jajjabeessitan kabajaadhaan isin affeera. Maaliif kaffaltiin koo dhamaatii koo yoo isin laayik gootanii viidiyoo kiyya namoota hedduu bira kanaa qaqqabsiistan waan ta'eef kana gochuun immoo isiniif baay'ee salphaadha. Kilikii tokko gahaadha sila ta'eef chaanaalii keenya subscribe gochuu, viidiyoo immoo laayik gochuu akkasumas sheer gochuu, koomentiin garaagaraa wanti dabalamu wanti irratti yoo jiraate immoo koomentii jalatti naa barreessuun akka hin dagatamne jecha paartii lammaffaatiin ammoo arginutti nagatti.